kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Hamsaar baganagaan gara Hamsaaritti dhuftan jechaat ar'aan kan akkamitti telegiraamii irratti lookeeshinii share waliif gochuu danda'an yookaan iddoo jiran tokko nama beekee namatti hin dhufneef onlaayinii akka nama hordofaa dhufu gochuun danda'amu isin agarsiisa jechuudha. Lookeeshinii iddoo telegiraamii irratti walii erguu jechuun namni magaala guddaa keessatti wal arguu hin dandeenye tokko lookeeshinii ati onlaayinii ergituuf laayivii hordofaa dhufuu ni danda'a jechuudha. Yeroo darbe amma magaala guddaa tokko deemee ture siistama kanatti dhimma baheen ture isa kana akka viidiyootti qabadheesanii dhufee jira. Kanaaf jecha akkamitti akka hojjetamu arraa waliin laal inni kunis kan dalagamu telegiraamii irratti jechuudha. Lookeeshinii laayivii sa'aatii waliin murteessanii namicha erguudhaan innis laayivii hordofaa akkasumas search gocha isinitti dhufuu ni danda'a jechuudha. Kanaan wal qabatee salphumatti kan hojjetamu telegiraamii irratti akkamitti kan jedhu lookeeshinii moobaayila keessan irratti aappii tokko sotoon fayyadamne ibsuudhaan sana booda garasitti deemtu jechuudha. Ergasii garuu sa'aatii isin wassantanii yookaan murteessitanii ergitaniif sanarra dhaabbate isin hordofaa magaala hin beekne keessattis akkasumatti iddoo isin jirtan dhufuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf jecha siistemni kun baay'ee fayyada. Isa kana salphumatti telegiraamii irratti walii erguudhaan nama lafa hin beekne yookaan iddoo isin jirtan hin beekne tokko iddoo jirtan hubachiisuudhaan akka gara keessan dhufu gochuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo darbe magaala guddaa keessatti siistama kanatti dhimma baheen jira. Kanaaf namoota waliin hojiidhaaf deemnu argachuu waan hin dandeenyeef sirna kanatti fayyadamuudhaan salphumatti argadheen jira. Isinis akka irraa fayyadamtan I hope ni naamana. Kanatti aansee gara gochaatti yoo seenaa deemne warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nutti dabalama jechaati. Siistamichi kun baay'ee fayyada. Kanaaf gara gochaatti haa seennu. Gara telegiraamiitti deemuudhaan telegiraamii irratti akkamitti akka lookeeshiniin nama sana ergamee namichi onlaayinii hordofaa deemu agarsiisuu fi dursa seetingii bira deemuudhaan as dhufneeti iddoo kana lookeeshinicha ibsana. Sana booda lookeeshinii iddoo telegiraamii keenya irratti isaaf erguudhaan laayiviin hordofaa akka dhufu gochuu ni dandeenya jechuudha. Namichi lafas kan beekne yoo ta'e iddoo nu jirru laayivii hordofuu ni danda'a. Inni tokko exact lookeeshinii qofa kan erginee kan dhiifnu yoo ta'u inni kun laayivii akka itti hordofu iddoo itti goonudha jechuudha. Kana wal qabateeti fakkeenyaa fi asitti telegiraamii keenya irra iddoo kanatti telegiraamii keenya irra tuquudhaan gara keessaatti ni seennaa jechuudha. Erga piinii keenya banne booda sana booda nama laayivii akka inni nu hordofu barbaannu sana yookaan lookeeshinii keenya erguu fi barbaannu sana irra deemuudhaan maal gootu sana booddee as fakkeenyaaf iddoo kanatti nama kanaaf erguu barbaada yoo jedhe isa kana roobaa nama jedhamu kana isarra tuquudhaan gara keessaatti ni seenaa jechuudha. Sana booddee gara gadii kanatti as dhufuudhaan iddoo kanatti mallattoo kana tuqaa jechuudha. Mallattoo kana tuquudhaan mallattoo kana erga tuqee jala kanatti waa hedduu arguu ni dandeessu jechuudha. Isaan kana keessa kan nuti itti fayyadamuu deemnu isa tokko jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti lookeeshin isa jedhu ni argitu jechuudha. Lookeeshin iddoo jedhu kan irra tuquudhaan gara fuula duraatti ni deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf isa tuqxan oopshinoota lama isinii fida. Oopshinii lama jala kanatti yoo argitan ta'e lookeeshiniin iddoo kanatti ni mul'ata jechuudha. Iddoo kanatti ni argitu jechuudha. Inni kun directionii isin jirtan isin agarsiisuuf kan deemu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf isa kan akkasitti yoo ilaaltan place in this area kan jedhu kana. Isaan kana keessaa optionii lama argitu. Optionii lamaan kana keessaa inni jalqaba irra jiru Google irratti send selection location kan jedhu. Isa kana mataa gafarsaa Itoophiyaa bakka jedhu kanatti iddoon kun iddoo itti seendi qofa gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana tuqxan seendi qofa gootanii lookeeshinicha as gubbaa qofa taa'ee iddoo kana lookeeshiniin iddoo kan akka ta'e isa agarsiisuu qofaa jechuudha. Fakkeenya iddoo kanatti argitan lookeeshinichi iddoo kana jira jechuudha. Kanaaf isa kan akkasitti oofaa inni ilaallachuu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf anam exact lookeeshiniin anarra jiru mataa gafarsaa bakka jedhamu kana mataa gafarsaa bakka jedhu kana fakkeenyaaf anammaan tan achi jira jechuudha. Inni kun ammoo duubatti deebi'uudhaan maal gootu iddoo kanarra tuquudhaan oopshinii lammaffaarra kan jiru laayivii akka isin hordofu kan ittiin gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana tuqxan laayivii galee isin hordofaa bakka inni itti deemu jechuudha. Fakkeenyaaf isarra tuquudhaan daqiiqaa meeqaaf laayivii akka isin hordofu barbaaddu jedha. Choose for how long Roba will see you
accurate location including when the app is closed. Appilikeeshiniin kunis yoo cufame isin hordofuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenya as biratti daqiiqaa 15f ta'uu ni danda'a. Inni kun ammoo daqiiqaa sa'a tokkoof ta'uu danda'a. Sa'a 8f ta'uu danda'a. Inni kun ammoo turn off bakka itti gootanii jechuudha. Kan erga gootanii booda bakka kanatti share gochuudhaan keessaa ni baatu jechuudha. Fakkeenyaaf daqiiqaa 15f yoo jedhe share yoo godheef as dhufee exactly daqiiqaa 15f sana booda aappichi nu mataa isaatiin ni cufaa jechuudha. Fakkeenyaaf an kun iddoo kana jira. Iddoo kanarraa na hordofuu danda'a yookaan iddoo kana jechuudha. Qastiidhaan bakka mul'atu kana asitti ni argitu yookaan inni kun asii jechuudha. Kanaaf iddoowwan kanneen exactly amma live location jedha inni nu live location jedha inni nu arguu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf live locationii eessatti akka inni ta'e argitu iddoo kana dhuftanii asii yoo laaltan daqiiqaa 14 deemee jira. Live location hordofu jira. Daqiiqaa 15 akkuma guuteen inni nu mataan isaa lock ni godhaa jechuudha. Bifa kanaan walii erguudhaan Telegiraamii irratti haala salphaa ta'een namni onlaayinii akka wal hordofee wal argatu gochuun ni danda'ama jechuudha. Inni kun amma exact locationin ani irra jiru iddoo kanaa jechuudha. Iddoo kana. Kanaaf iddoo kana taa'ee namichi na barbaadee na argachuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf iddoon sun areeroo ta'ee fakkeenyaaf iddoo kanatti asitti areeroo ta'ee asitti mataa gafarsaa isa jedhu kana irra jira jechuudha. Iddoon kun mataa gafarsaa keessaas specific area isaas ilaaluun ni danda'ama. Specific area yoo ilaalle Shariif Aboo Shariif restaurant kan jedhu dudda duuba akka jiru agarsiisa. Garbii kan jedhu nu ol jira. Fakkeenyaaf isa kana akkas godhaa yoo deeme iddoon exact jiru mana Shariif dudda duuba gara gadii kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf namichi kun salphamatti iddoo kana dhufuudhaan directioniin inni irraa ka'u iddoo kana ka'e akkas gadi bu'uudhaan iddoo kanatti na argachuu danda'a jechuudha. Bifa kanaan locationii jiru share walii gochuun hin danda'ama jechuudha. Share erga godhanii salphamatti daandii irra deemanii namni sun dhufuu danda'u akka inni itti arguu danda'u gochuun salphamatti kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Inni kun siistama yeroo darbe an magaala guddaa tokko deemee akkasitti itti fayyadamuudhaan namoota hojiidhaaf waliin deemne salphamatti ittiin argadhe waan ta'eef isinis bifuma kanaan argachuu ni dandeessu. Haala kanaan deemsanii garbiin gara dudda duubaa jedhanii nu lookeshiin achi yoo laaltan iddoon kun iddoo garbii jedhamu achi ka'e as gara kana iddoo kana ammoo computer store waytu jira jechuudha. Wandimaamochi suuqii kan jedhutu jira. Isa kana ammoo iddoo kanatti ni argitanii jechuudha. Eeriyaa kana hunda isaa irra deemuudhaan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Bifa kanaan wantoota hedduu waliif erguun ni danda'ama. Inni kun viidiyoon kun isin fayyada jedhee waan yaadeef qabadhee dhufeen jira. Haalaan akka itti fayyadamtan asumaan dhaamsa dabarsaati. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaaf jaalalaan na turaa isiniin jedha. Maamiltoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu, like gochuu, share gochuu hin dagatinaa jechaati. TP biraatiin hanga walitti deebinutti nagaaf jaalala isin faana haa ta'u. Ciao.